keessatti seenaa jedhanii deeggartoota warraatiif waadaa waan seenaniif waadaa sun guutuuf biyyaan bahan jechuun gaafii nan jedhu jechuun mee Kadiro Sangabaate. perspektiivii yookaan ammoo yaada gaarii silaa nama qabsoo Oromoo geggeessuu barbaaduuf gaafii dhiheessuu qabnu. Beeta waan tokkotu sammuu kiyya keessa dhufe. Maal wanni sammuu kiyya keessa dhufe obbo Leencoon waan kana yeroo lammataatiif godhe. Of duuba deebinee yaadachuu qabna. Yeroo lammataatiif godhe yoo jedhu bara 1994 yookaan 95 naannawa san keessa haaluma wal fakkaataan biyya keessa seenee xayyaaraan biyya keessaa bahe. Of duuba deebi'ee yaadachuuf baroota san keessa garigariin kenna waan nyaannu dhabnee karaa fa'aarra deemaa ture. Oromoo ta'uu keennaaf qofaan ijoolleen umrii ijoollummaatti rakkanne qotee bulaan Oromoo mana hidhaa guuramaa ture. Barataan Oromoo mana hidhaa guuramaa ture. Daldalaan Oromoo mana hidhaa guuramaa ture. Ilfinesh Qannoo mana hidhaa keessatti rifeensi isii gogaa irraa haadamaa ture. Bara inni xayyaaraan balali'ee mootummaa san biyya bu'ee biyya keessaa as deebi'u. Har'allee yoo akka Abdul Jaliil jedhe shakkuu baadhe haalli wal fakkaataan ilmaan Oromoo irratti raawwataa yennaa jirutti ilmaan Oromoo bakka dhaabatan dhabanii dooniin bishaan keessatti gaafa dhumataa jiranitti ilmaan Oromoo bakka dhaabatan dhabanii mana barumsaa baratan keessaa doormi isaanii keessaa guuramaa bakka hidhamaa jiranitti qotee bulaan Oromoo bakka qonna qotatu maarashaa qabatee qonna qotatu keessatti hidhamaa bakka jirutti dubartoonni Oromoo ganamaa galgala gudeedamaa bakka jiranitti obbo Leencoon xayyaaraan balali'ee Itoophiyaa dhaqee Itoophiyaas deebi'uun isaafuu salphina. Isumaafuu salphina. Carraa lammataa ka argatetti hin fayyadamne jechuudha. Akka ilma Oromoo sila akka hayyuu Oromoo sila ana na hidhaa biyya kana keessaan bahu biyyi tuntiyya obboleeyyan tiyya du'aa jiru dhugamaan qabsaa hoo ka barbaadu dhugamaan akkuma dura jedhee qabsoo biyya galchuu barbaada yoo ka jedhu qabsoomaa biyya galchuu fedhii waan qabu natti hin fakkaatu fedhiin isaa akkuma ati duratti jette san waanuma jedhan waanuma jenne bakkaan geenne addunyaa irra deemne sobnaa waanuma jedhu gaafii lammataa sallaman keessa tokko ta'uu danda'a jedha beekan. Sanu dubbiin jiru kanuma gaafii biraasiif waan biraasiif dabala waan biraa wannan siif dabaluu barbaadu hanqina salphina ofirratti baachuu didanii ammallee as deebi'anii waan sobuu barbaadan jiru. Odeeffannoo isaan hennaa baasan keessatti odeeffannoo isaan baasan keessa maal jedhanii baasan ammallee abdii hin kutannu qabsoo kenna karaa nagayaatiin shakkii tokko malee itti fufnaa jedhan. Sila dhiiroon hin sobina. Oromoon soba nuffee jira. Oromoo sobuu dhiisa. Oromoon qabsaa'uu barbaada. Karaa Oromoon itti qabsaa'uun irraa goraa. Dadhabdanii yoo jiraattan obboleen coonfaati qorri isinii qorree yoo jiraattan please biyyi biraa biyyi akka Suudaanii fa'aa hin jiraatu deemaa jiraadha.